dhiifama sannaa godhi isin ja'a. Dhiifamni gaa oofin tarabbiiti dhiifamsi yoo an bikka tanatti kan safaataan beene duraanis na beene hin taphatiniin jaarsaan taphachuun safaataa miti ani bikka tana lubbuu namaatu ni dabisa baay'eetiin isin kardee isin daddabe silaa guyyaan shaaraa irratti akkas godhe isin garteemi silaa dhiigaa bo dhiiraati ilma oromoo tokko jeetiin anaatutu ifir anaa qaanfate. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu daawwattootaa fi hordoftoota keenya. Arragaa maal qabattee dhufte jechuun keessaniin oolamoo arragaa kunoo duniyaatu yeroo hedduu gartee waliis lolaa turre naafis tolaa turte duniyaan kana keessatti ilmaan dhiibtee aartee abbaan manasii aarsee ala gabbaatee deemtee kunoo galche jechuuf hin dhufee arragaa ani wanni hin dhufeef silaa isii duubaa dhufee ilmaan isaaniis ni ilaalaa. Yoon garteen ilmaan siisan isii duubaa dhufee ilaalee viidiyoo maree gadhiise gartee shakkii waan duraan irraa qabduuf tanaafiin gaafuma isiin mana isitti galteen dhufee ilmaan siitis ilaalee isiis bagarbiin manatti deebise jaan jeetiin dhufee duniyaatu amma durallee dhiifamallee gaafadhee dhiifama sanillee naafillee gootee balloo showilleen nu gidduu haasee nu gidduu illee fixee garuu isiin aartee ala gabbaatee anilleen lafattillee osuma aarana qabdu barbaade isillee telefoona hin qabdu magaalaadha jirra silaa barbaadeetu mananni hin deebisa dubbumatti keessanii dhiiroo keessaa hin dubni jeetiin gaafadhee mana deebisaan jee itti yaadee bilbila harkaan qabdu maal goonagaa bakka itti barbaadan magaalaadhaa hin jirtu tanaafin isin barbaadinii anilleen mee duniyaa hordoftootaa fi daawwattoota najjaashituuf kana mee atilleen salaam walumaan qabnallee daawwattoota. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirtanii jirra nageenya qabdanii nageessinii qabnaa bakka jirtanitti salaamtaan teenya to'annee irraa kaatee bakka jirtutti sanaa dhaqqabu jecha gurbaa kana gaa amma dura asumeetiin jira waan jedhan ulee lama daaffete morroo maaliif Bakki ulee fi miqaadhii roane uleen sana kanarraa haftuufin dhufe gartee dhuguma sanitti garaa ani ulee saniif hin dhufne bakka gartee ilmaan kee keessatti rabbiin nagaan si deebisee haati ilmaanii ilmaanuma biraan toltii jechuufiin arra manas dhufe aara duraan naa qabsanillee gartee akka buufa. Aara kana bar aara kana naaruus siifi abdii godhe tokko faarrasee lama faarrasee akkaana naaree mushaakala godhee mataa kana dhukkubsee mataa ilmaan kiyyallee dhiisee asii waamee gadi mushaakalli kun dura kan rakkeessi dhaabbuu silaa gaafan dhaabbu siin jeessan na jalaa dhaabbatte tununtiin kaatu naa dhaadattee dhaadannoon teessin sanis laakiin akka silaa jettan sanis itti milkooyne ani duniyaadha. Wanni isiin nagoota laakiin yaada ilmaaniitii hojii xiqqishoo sagalee fi kanaa fi sagalee naqabuu fi xiqqishoo daawwattoonni hedduutu jira duniyaa maal taateen qottee ni qallattee hedduu warreen naan ijoollee jira. Sababaa isa kanaafa mushaakala dhaabee namni gisee mushaakala irra jiru yaa'ee irra jiru nyaatu dhuguu sanuma faatu kana godhe ati immoo arramee maal jechuu dhufte. Barraanii. Silaa mana kee ta'ee haasawachuu qabdaa jiru fuula daawwattootaa duratti akkaan isbira mul'adhuu hin feenani. An akkaan akkas jeen haasawinne waa'ee keetii hin dubbanne hordoftootaa fi daawwattoonni. Ani harka viidiyoo ati gaddeessuus harkutti hin jiraati. Michoo abdi jalaan mul'anne abdi jalaan muranne ati maarra jechuu jira akka ammas lamata jalatti deebituu feetasa silaa akka yaada keetitti. Maaliif miyyoon itti dhaqeef miyyoo sana itti dhaqee wanniin agartee abdii jalaate ammallee hin hamne bilbila maaliif abdii bilbilta duniyaan siif jecha manaa baatee deebitee maanutti itti bilbiltaa jeetiin maaliif wanniin san godheef siif jecha manaa baatee jee wanniin miyyoo san godheef akka jalaa hafte moo akka abdii kun wal quba qabaatan waliin jiran moo waliin hin jiranii bilbilaan illee taatu jechuufiin san keessaa hin baasa jeetiin iccitii saniin keessaa baasa jeetiin miyyoo gaafadhee miyyoolleen abdii dhiisee ani miyyoo san irratti illee dhaqee wanniin nurraa jalaa hafii ilmaan sireetti haa deebituu duniyaan gartee yoon nama biraa hafeetullee siifi laalallee jeen nama biraa haaree hajaa ilmoo qabne jaalalti mala goyitaa diiba duraanii hin jeeni dhalaan jaarsa namaa malee hin feetu duraanii jaarsa kiyya siraanii dadhabde malee
akkasiitiin baafatte jaarsa godhatte bas an duniyaa. Ani obsaas hin qabu bikka jaarsaa tanatti namni jaarsaan taphatu lubbuu isaa taphate. Walaa isillee ta'e walaa isallee ta'e walaa jaarsuma kiyyisanillee ta'e isa sadeenu. Duniyaa wajjin safaaxaan lubbuu ta'e isanitti taphatan. Silaa wanni kun har'a isin silaa isin nuuf najjaa haasawni kun nuuf najjaa jettanii silaa yaalii gootanii isiniif hin najjaan. Ani bikka kana safaaxaan beeku kan itti beekuufuu galcheetiin jira. Isaas. Galchitee bara isaas baga rabbiin mana sii galchee ati immoo dubbii tana ilmaan kee kana keessatti gartee akka nagayaan jiraattuufiin anuu akka ati manatti deebitee bultiin teetuun hin facaaneefiin yoo gartee innis. Amma manatti deebi'ee bara akkuma fayyadamtuu qaban tolaase manatti deebi'ee bara ati immoo silaa jaallatii yaa kanaasoo jirta silaa akkasitti ol baatee naadhaa jettaa. Ani bar duraanii sii dogoggora faameen ajjaajituuf faatu dubbii tana keessa jiraa jettee ati dubbannaan. Dubbii sanatti harka keessumaa qabdaa jaallattus dubbitus harka keessaa qabda. Ittiin najjaan akka ittiin najjaachuu ittiin najjaa'uu dhabde eenyu si godhe anaa si godhe. Isin hundinuu silaa akka keessaniin ittiin najjaanettanii waan sana eegaltanii ittiin najjaatan. Anaa qaanfatee si dhiisee. Barsoon hundi mana gidduu dhumtee bar ani garaa kee keessaaf garuu bakka jaarsa kee tanatti ati si jalaan hafine malee bakki jaarsa kee kun lama akkasitti maallaqa asirraa qabaleetiin fidee maarri akka nama Oromoo tokkotti hin godhee fi jeetti inni haasawee miireeqa. Sababii sana irratti aartee mana baate malee bartiyyaa wal jala. Ana haasawaa sana ol quba qabdanii jaara. Haasawaa lama taatammoo anka lama taasa wal quban qabnu immoo kaniiniif gartee maallaqa irraa qabalee fiduu san wal quban qabnu. Maallaqa irraa qabalee fiduu san atuu quba qabda haa. Kamiyyuu haafuu dhujii ol bee dubbatu tokko faansi akka inni maallaqa irraa qabalee akka inni gaafa inni diiqaa keessatti deemus quba qabdaa irratti. Sanniin harkee bara harkeetiin sitti hime harkeetiin san dhalaan birallee agartee bilbilaan illee eessa garteettee atillee gaafattee turte akkanatti ittoo shananaa waliin deemanii miyyoo sanii fi abdiin jeetiin anillee dubbadhee san. Ati dubbattus namni inta dura naa himte micoo teenye sani. Malee ati silaa akka isaan lameen wal fuudhan feetaa dhugaa dubbachuu fe'e. An wal fuudhu isaanii ittiin milkoo'in egaa. Wal fuudhu isaanii duraan bara akkanatti fedhe sababii gartee na aarsitee na tumsiiftee gartee araba hunda isa faa akka isa jiraa dubbii tana quba qabaa jettee ol baatee akkamitti irraa fuudhu abdii mana. Osoo addaan hin baafatin silaa bikka isin jirtanitti isin fannisuu qabaa. Osoo ati addaan milkoo'in malee. Dhageha osoo ati addaan hin baafatini osoo addaan hin baafatin dubbii sana ati araba hunda na tumsiiftee deebitee lafatti illee na barbaaddee mana kudhan dhayitee na barbaadde guyya tokkotti. Dhaabbattamoo hin dhaabbattu jettee na barbaadde kanaafiin. Silaa dhaabbachuu baatte si dhiisu dhuguma. Silaa dubbii teenya tana keessaa dhaabbachuu baatte si dhiisu hin deemu. Si tolfameetiin jira magaalaa sana keessatti. Wallaahi ati akka jalaa dhaabbattu kasi godhees ana. Siin na godhe akka ati na goote niin beeka garuu jaarsi kee kun jaarsaa akka haala gabba'us sumaaf godhe. Si duubatti illee tanaanumaan jaa gartee waan inni si duuba hojjetan si biratti niin jaa jaarsa kee kana duraan ati mana kana keessatti gartee yoo fuulatti guuruu baatte kofaltee taphachiisuu baatte sirraa maal dhabeeti atuu bareeddu tana mana keessatti aasee dhalaa biraa atuu noo maashaallah bareeddu tan maaliif inni alabbaasitan isa tana dhiisee duraan dhalaa lallaalatti. Qoflaa miidhaa dubbii waa qoqqofluu fi miti taalaa sintu nama mi'aawu jenni wanni haraamii fi wanni deddeemtuun nama mi'aawaati. Sanumaaf malee itti foqqodheetii miti ammaatti bareeduu dhabeetii miti ammaatti qofluu dhabeetii miti. Qoflaas kana madaran bareeduun qofluu beeka. Aaraa fi lolaas kana maachiitiin beeka. Tamaam jaarsa qabus namni kan kiyya beeku hin jiru. Alabbaasuufis akkasuma tokkoffaa. Yoo inni si dogoggoree. Yoo inni na dogoggoree alatti isa baasuufis xiqqii kanaan fudhatu. Isa immoo akka alallaallee godhuufidhaaf. Lagi kana fudhatu biyya nageef cinkitanii sammuuf nyaatan malee. Dhiibnee bar siif jechi gartee miyyoon sanuu ani firraa dhiiseetiin jira garuu dhugaan jaaladhee. Isarraa jaalala barbaaddu sani ol beebii dubbachuuf hidhabe ammaa ol qunnamuu dabale sani malee jaalattee akkasii jaalatteetii miti haasoyni san immoo jaalattee dirqamaatu si jechisiise. Miyyuma sanuu dirqamaa jechisiise. Dirqamaa jechisiise. Wal harkuu dhaban garuu. Wal harkuu dhaban silaa wal harkanii akkuma jaalatte sanitti harkate innis ani dalagaahu namaan jala godhe bileessa kiyya. Bakka dalagaa inni dhaqu sana. Bakka dalagaatu. Namaatu. Bakka dalagaatu. Yoo dalagaa irraa fakkeenyaaf duuba dalagaa tana namni bakka dalagaatti hafee. Zamana dalagaan dhaga janiitiin dhiirti akka eegalte. Dalagaan dhageetteetti dhalaa wajjin nadiiqaa keessa oolti. Miskiintittiin too dalagaa naa dalageetteetti dhuftiimi.
Akhir shaar guyyaa inni nafirraa muramaa mira hisaabni lakkaanuu mana arabaa dalagaa akkuma nuti mana arabaa dalagnetti mudiiraa saafare dalagaa homaarre basman irraa muran kana sababni dhiirota keessaa fi dhiirota hin Oromoo isaan basmaan irraa muranis hin jiru basmaa bikka biraatti basamu jirani. Iddoo bashannanaa dhaqaa maallaqa. Iddoo bashannanaatiif bakka adda addaatiif waan inni silaachii dalageessan hoteela adda addaarraan dhaabbatan basmaan ichi ba'u jira. Nuun ammoo as gargalanii basmaa kana nurraa muran mudiiraa saafare kana haasoo inni kana anna biratti hin dalagu. Haasoo isin ooftan kanaan isin duraan biyya fixee dhufe. Namoonni baratin nama waan beeyne garteemi akkasii sossoba. Jaartii faa magaalaa xarafa biraa jaartii fuudha. Nuti jaartii hin qabnu guyyaa dhuftan cinaa tattaa ilma sossoba. Si malee ilma maa akkas goote hojii bakka isanii beekan. Isin dhiira Oromoo tana anaa ol waan isin xiyyittan garaan isin fatii bitaati. Bara inni qaamiyyoo waan sagalee wannaan jee dhageessee maqaan inni bal'oodhaan dhugumattiin jaaladhaaf isin ati balmaneeti duniyaan tun sin dhiiftu gartee miyyoo sana ofirraa dhiisii inni ennaan hin dhiisu ani hin dhiisuuti isin miyyoo haasisanatti taatanii na duraa gartee hin seeninaa dubbii tana jeen inni akka miyyoo san jaalatu warri godhee usumaaf bal'oo. Miyyoo sammoo miyyoo nu dura ol jaalatan bakka tana si doggolatti fudhate malee miyyoo tana nu dura ol jaalatan. Isin waliin barbaadee bal'oollee miti ati maan keessaafu si waliin barbaade. Ani wanni niin jeef sababii gartee ati itti na aarsite gartee sanirrattiin dhageekaa duniyaa wala gartee Oromoon tahotte irra taafteetu irra guddoodha. Tahotte balleessi anis balleesse badii hin dandamne ol bee wanni inni itti balleesse abdiin haa fuudhuyi jee dubbachuun san gartee badiidha garuu dhalaa bira badiidha malee siraa shari'aan afur faqqaddeewu dhiiraaf. Akka fuudhee saafura afur faqqaddeen teessan tun akka afur faqqaddee bar shari'aa kana irra deebitanii nu himtanii nuti shari'aa san noo beekna isin takkaa'u dadhabdanii kama afur dubbatan san takkaan maaliif takkaa'u silaa odoo isin gittanii namni isin nafa qoora keessaa fi isin dhiirtee hin jetun warreen biyya namaa keessa jirtan namni takkaa'u bulchuu dadhabee akkamitti haala kamiin biyya namaa akka tana keessaa baanee jirra jaartiin afur teessanaa soitan maal namni ilmaan feetii fi jaartii duraatii fedhii guuteeti tabiraallee alallaan nama fedhii fi fuuti hin guutin jaartiidhaaf fedhii hin guutin ilmaaniif fedhii hin guutin deebi'ee dhalaa gizee naanneessu bishee miidhoonni kana. Barga dhalaanis bar nama jaarsa qabu kana malee kanaaf bultii beekaa jettee biyyoonni. Sambar waan hin galiniif jira dhalaa ta'e akka waan jaartii qabu kun dalagaa beekuutti fakkaatti. Akkuma kaan dalagaa beeku kunis dalagaa beeka garaagarummaan hin qabdu nasiiboo sanii jaarsa namaaf raadhiisanii. Warra ilmoon itti rarraatu warra jaartiin itti rarraatu raadhiisanii kalafa jiru yoo laallatan. Jaarsarra heerumnaas hin jennu amma dirree baafatanii jaarsa namaatti mi'a. Dhiirtiin uumilee ana kalafa jirtu san yoo heeruman bultii isaanii hoogutu namni ittiin hinaafu sammuun isaanii isaan hin jeeqamtu yaaboo. Ati amma kaa dhageesse. Amma hunda nanaasa isin dhiifamaa hojjemmaati anaaraan si qaba. Dhagee duniyaasa aara san namni gartee aaree hin araaramne. Rabbiinu xiyyaa miti jee garuu nuti ani balleessee akka nama tokkotti sittis balleessee akkas jechuudha amma namni hin balleessine hin jiru dhiifama amma durallee sumaan gaafadhe gartee. Duraanuu kabajaa bal'oo ta'e sii godhe lamada deebinaan ifumaa fi deebite. Lamada waa'ee kiyyiseen ta'e fi deebinaan ifumaa fi deebite. Askaraanis simsiisee wallahi fincaan keessa fincaan isin baasan mooda waa'ee duniyaatti na dubbatte siime tanumaan sinjaati fuula daawwattoota dura waan ganaan haasa'isini. Hordoftoota fi daawwattoota keenya akkuma ilaaltanii gartan duniyaa tuub bagarbiin mana keessa si deebise jechuu fi dhaqeetiin hunoo duniyaan abdii biyya san jira illee akka hafe itti himeetiin jira. Ammallee garuu isin hin amanne waliin barbaaduma jirtaa naan jette gartee rabbiin warra nagayaa godhee isaan lamaan kana warra arrii wajji filatu rabbii haa godhuun jaa kanaafuu hangaan viidiyoo biraa qabadhee dhufutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.